gudii jedhe ana bar waan gaafii natti ta'e takkatu jira jechuudha. Ummanni teenya tuni sammuun isii fayyaa hin qabdu sila. Sammuun isii fayyaa hin qabdu. Amma jechuudha. Kufiyyaa sana ofirraa fuudhumoo dhiisuu laata dhiismee innis wayifuu kaawwatee taa'aa isa fakkaadha. Ani kanan jedhu isin jechuudha. Isin warri hiriyoonni ayyuu hiriyoonni maqaan isaa eenyudha maqumti isaa iyyuu na harkaa badee jaartii lama fuudhuudhaaf deemaa jiru kun jechuudha. Hiriyyaan isaa iddoo isin mucaan kun maal jiraatadha moo maal barbaaddanii sila naaf hin galle bara maal jiraatadha jireenya isaatti iyyuu isin gaddisiise haay namni akkamitti hintee akkamitti isin hiriyaa isaati deemtanii meeshaa bitaa fi turtanii shunkurtii bitaa turtan dinnicha bitaa turtan raafuu bitaa turtanii amma immoo kaameraa dhoksitanii maal gaafisa maal laa gaafattanii sir gaafisa maal gaafattanii wallahi ajaa'ibumatu jiran jedhe gaafin umuti kun maalidhaan jedhe bara akkamitti dhiiste ati dhiira miti isin bar mucaan jireenyumayyuu maaliif jiraatee maa fayyaa argatee maa jiraataa jechaa jirtu natti fakkaate sila cidha godhachaa jirtanii miti cidha miti kan isin godhachuu barbaadan seedoo ayyuu fuudhu barbaadda miti ayyuu fuudhi bakka dhiisi bakka wabii maaliif itti caqacaqxaan hiriyoota keetti ergitee maaliif rakkistaanii Hande naarsanii nagaayyuu isin hin gaafanne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo ani nagaa kooti galata rabbii jechuun baay'ee takka naaree jechuudha argitanii isin abbaa Jamiilaa kan jedhu irratti viidiyoo amma gadi lakkifame kaameraa dhokfatanii jechuudha kaameraa dhokfatanii wabiidhaan waraabaa turanii jechuudha ati akkamitti cinni ayyuufaa kunoo qaqqabeetii jira torbee takka bichaatu hafee maal yaaddee jirta maal godhuu barbaadde ayyuun yeroo si gattee raawwattee seedoo heerumtu maaltu sitti dhaga'ame hindee maaltu akkasitti dhaga'ame akkam akka taa'aa turte argaa jirtanii miti akkam akka inni taa'aa ture argaa jirtu miti maa namseen keessaa ba'uu diddee maa ijoo sheemidha kaa sheemidha wallaahi sheemidha namsee keessaa ba'uu diddee maali dhiistanaa jiraatu bakka isinirraa fagaadheen jiraadhaa bakka waan yaaddan guuttadhaadhaa isiniin jedhee yoo jira yoo dhiistanoo barani gaafa inni miidhamu anis nan miidhama bar gaafa inni miidhamu gaafa inni gaddu anis nan gadda barnuu lachuu har'a miidhamaa jiraanna kana beektanii isin garuu an barbaata akka gaafa isin jettanii bara asii na dhukkuba akkuma ana dhukkubuu isaallee akka achi dhukkubu quba qaba kanaaf iyyuu gaafiin kun gaafii seeraan alaati gaafiin isin gaafattan kun gaafii seeraan alaati gaafatamuun qabu akkasitti gaafatamuun qabu maaliif gaafatama akkasitti maal jechuudha isin hiriyaa isiitii hiriyaa seedootii hiriyaa ayyuuti ayyuun seedoo dhatteerumaa jirti isin si jamar gara dura hiriyaa ayyuu taatanii osoo jirtanuu akkasinni wabii fi ayyuun wal jaalatanii beektan ni beeka jettaa hartaati silaa isheen amma wabii wajjin haasa'aa jirtu hin beektaa tayyi maaliif falata kan barbaadiniif mucaa kanaaf akka isheen isa gattee raawwattee seedootti hin heerumne maaliif falata kan barbaadiniif hin dandeessa yoo taate hokkee deebistee immoo gaafii kana gaafachuun kan kee akka inni maal of godhuuf moo osoo guyyaan cidha sanaa hin geenye akka inni maal godhuuf gaafiin tiyya tana qofadha jechuudha ani ofii kooti qofa miti kanan haasa'aa jiru ani wabiin akka waan akka ta'u hin barbaadu akka inni miidhamu hin barbaadu ani umurii koo guutuu akkasumatti dhaabadhee hafa malee wabiidhuman jaalladhe bakka akka inni miidhamu hin barbaadu akka watti takka isarra geessullee hin barbaadu sini galte kanaaf iyyuu jechuudha gaafiin kan kee kuni gaafii dukkanaa gaafatte jechuudha sayyuu qabrarrattee teessee ajaa'iba qabda bar sheemis hin qabu yeroo akkanatti teessee gaafattu gaafii isa kana gaafii namtani gaafataa jiru kuni gaafii maalitti jettee itti yaaddeettaati garuu itti yaaduudhaaf si barbaachisaa ture iyyuu
akkasuma immoo warreen marii kana mari'attanii raawwattanii walii galtanii akka ishiin dhuftee raawwattee kaameraa dhoksitanii isa gaafii kana gaafatu taasistanii dogoggortanii jirtan. Isin harkaa fashalaa'ee jira yaadni keessan jechuudha. Isin harkaa fashalaa'ee jira. Kanaaf iyyuu jechuudha gaafiin keessan gaafii fudhatama hin qabnedha kan isin isa gaafattan. Tokkoffaa waan hundayyuu mijeeffattanii tolfattanii kan cidhaa kan nyaatamu kan dhugamu kan uffatamu waan hunda qopheessitanii jirtu sila moo waayyuu nin dhufa qara nan dhufa gaafa cidha keessanii nin dhufa akkasoo ta'e innis nan dhufa innis hin dhufa rakkoon qabu wal qabannee dhufna ndawnu sochi gaafa sana cidha waliin godhanna ndawnu hin taate dubbiin wal qabannee dhufna moo abdii qabdamu akkamittiin akka inni fuudhuuf eeyyamteefi maal isin haa godhure isinooyyuu hundi keessanuu hiriyootni isi gara isitti hudduu gatattanii jirtu mucaan kun maal akka isin godhu barbaadan qophaa isaa maal akka isin godhu barbaadan naaf hin galli bar hindi nachinaale ትገርማላችሁ ጌታ ምን አይነት ወሬ ነው የምታወሩት ማላ ሳጅርተኒ ናፍ hin galli bar akkamitti ati dhiira miti jette bar ati dhiira miti hindi maal jechuudha dhiirnati maal dhiira akka ta'e argaa jirta bar goota sayyuu ma argitee tadheen gadda akkamitti akka inni boo'aa jiru ishiidhaaf jedhee dhiira sila ta'eef iyyuu akkas gedoof qabee lal keessa isaatti jechuudha osoo gadi baasee hin dubbatatin gedoof qabee jiraataa ture malee eenyudha kan akkasitti dubartiin gattee deemtee osoo wajjin hin jirtu osoo naannoo tokko jiraatanu osoo safara takka keessa jiranu waliin guddatanii umurii aga kana kan obsa godhatee taa'u sila lubbuu isii balleessaa yoo osoo nan baraati osoo sayideetiyyuu calin jedhu osoo sayideetiyyuu calin jedhu dhugaa dubbachuudhaaf Senegalee kanaaf iyyuu jechuudha gaafin isinarra wabii gaafattanii gaafii dogongoraati maal gochuu qaba amma humna isaa dubbatee jira amma humna isaa imimmaan isaatiin boo'atee jira iyyatee jira reebbamee jira maal tattafee mucaa kana lubbuun isaa ba'uu malee maal tattafee mee maal akkasini ta'u barbaadan mi'aan gaafii dabaranaafuu kun maal akkasini ta'u barbaadan maal akkasini ta'u barbaadan qabrarri bilaa qoch bilaa koo እንዴት ነው የተወኩት akkamitti dhiiste akkamitti moo mircaa biraa qabda jaalalli bara kanaa silaa maal ta'e jaalalli bara kanaa silaa bariyoon ammoo erigii na argitee raawwattee akkas godhattee natti fakkaata akkasitti na haasoftu maali ijji kee nan argitu yoo na akkasittani booyitoo maraa dhuffisaaf jedhe gattee deemtee isheen suni kan naasa sana jaallattu yoo nan akkasitti booyee maraadhe daaraa keessa gangaladhe hanga mana haakimii galutti hanga hospitaala galutti dirasii yemmuu nan isaa maraadhoti nan argine anatu jira anadha mircaan isaa anadha hin jedhe kottu na bare anadha mircaan isaa ajaa'ibuma qabdi bar akkamitti jette bar akkamitti calliste iyyuu qabaa qoy hedesiin gattee deemte inni barsii deebisa bar taragaaggee jechuudha fa jedhe dhaaboo sittaa tolu kanuma finsi jaalladhe bar wabiikoo kanuma finsi jaalladhe bakka innaa dhumaati qabrarri jettee raawwattee zanaa jettee ofirraa fa jettee raawwattee deebii isaanitti deebistu yaa aboo akkamitti keessa koona gammachiistaa yaa rabbii kiyya fa jettee naatiral ofirratti qabrarri isaan irratti jettee ofirraa deebii deebistu bakka keessuma koo dhadhaana dhuga hin jedha aboo jiraadhu jedhe bara fataa jedhe jiraadhu mataa gadiin qabatinii fi hayrumtu bakka isheenis dhiisi hayrumtu boriyyuu gaabbitee raawwattee odoo itti daariitti seenii yoo ishiin deebitee dhufin